jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbisna afaanuma keenyaan katabne dubbisna. Kabajamtoota daawwattoota keenya Yuunivarsiitii Wallaggaatti hundeeffama Akaadaamii Afaan Oromoo maqaa Dr. Haayilee Fidaan moggaafame ilaalchisuun dagaagina Afaan Oromoo keessatti gahee isaan gumaachanii fi seenaan isaanii kutaa tokkoffaa keessatti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa kana keessatti ammoo qorannoowwan adda addaa Afaan Oromoo irratti xiyyeeffatan isiniif dhiyeessina. Jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbisna. Afaan Oromoo abbaa argatee qubeen akka hin barreeffamneef rakkooleen hedduu gufuu ta'aa turaniiru. Dhimmichi fiixaan akka bahuuf hundeeffamni caasaas rakkoo guddaa akka ta'edha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Alamuu Haayiluu qorannoo isaanii keessatti kan ibsan. Afaan eenyummaati, aayidentiitiidha. Kanaadhaaf aggaammi cimaatu irra jira. Sila waajjirraa kenneefi. Kanaaf baroota adda addaa keessatti maaltu ta'edha. Amma bakka adda addaatti akka magariisaan kaa'uu barbaadeera, bakka adda muka diimaadha. Inni diddiimaan kuni baroota barnoota Afaan Oromoo ajjeesuuf aggaammiin cimaatti geggeeffameera. Kanaaf isa jalqabaa bara 1983 amma 1985 akka lakkoofsa Habashaatti kuni jalqaba. Abbaltiin barnoota idilee yommuu jalqabe jedhee kaa'uu hin dandeenya. Kanaaf jalqabmayyuu abbaltiin jedhe yaali. Achi kaasee 1986 amma 1989tti kitaabileen barnoota Afaan Oromoo kutaa tokko amma 12tti baratti qophaa'ani. 1990 amma 5tti immoo kitaabileen sun yommuu hojiirra oolee. Bara 1996 ammoo filee mirgaa kana yommuu gaafatan immoo maaltu dhufe lakkoo kana kan fide barnoota Afaan Oromooti jedhanii boodan itti dhufaa. Yommuu kitaaba Afaan Oromoo yeroo jalqabaaf faalan isheedhuma rakkoodhuma qaba isheen ishee qabdu yoo ta'u akka faaluu yaalanii achi kaasee inni 1996 amma 2021tti immoo isatu hojiirra oole. Innumtuun ga'u jedhanii isa achitti faaluu jalqaban immoo abbummaan kutaa tokko amma 8tti kan barsiisuun irra jiru kitaaba qopheessuun kan jiru biiroo barnootaati. Biiroon barnootaa sirna barnootaan qopheessu taanaan kitaabileen qopheessu taanaan miindaa kaffaluutti taatee hin beeknu. Kanaaf ministeerri barnootaa singashu jedheetu maal irraa fudhatee kitaaba Afaan Oromoo qopheessuu irraa fudhate. Kanaaf kan kutaa tokkomma furii yeroodhaaf karikulamiin darbii sirni barnootaa darbii afaan dhalootaatti jijjiiramu jedhamee Afaan Oromoo immoo waama jirru afaanii akka baratan ta'e. Inni kun abbaltiin jedhe. Yeroo jalqabaaf haala kanaan bara 1984 kaasee Afaan Oromoo akkamitti baratamaa ture inni jedhu tokkoffaa callumadhaniitu yeroo sana kitaabni sin qophoofne kallattiin hin kaane namootumti fedhii qaban bakka akka beeka ol waamaniitu wanta dhaabi bilisummaa Oromoo fidee wajjin waa'ee qubee kanaa wajjin qubee barachuudha. Fuudhaadhaa, irra butaadhaa, laafaadhaa, jabaadha. Kutaa tokkooti amma 12tu kanuma baratu. Isaan kun waayyuu sun taane hojjetoonni mootummaa warri fedhii qabanis kanuma baratu turan. Amma 1984 1985 intarneetiidha. Kanaaf hanqina rakkoo yeroo sana ture inni guddaan maa'inni tokkoffaa hanqina ogeeyyiiti. Maa'inni sirna barnootaa qopheessuun kitaaba qopheessuun ogummaa gaafata. Karaa deemaan hin gaafatu. Kuni yommuu afaan tokko yeroo jalqabaaf hojiirra oolu waama quunnamuudha. Inni jalqabaa barsiisootiin jiran. Leenji sana kanaaf afaan Ingiliffaan warra baratan, afaan Amaaraan warra baratan, warra Oromoo ta'an keessatti immoo warra ji'oogiraafii, hiistirii, keemistirii warri fedhii qaban galanii yommuu isaatti barsiisaa turanidha bara sana yoo yaadatu ta'e. Inni sadaffaa inni rakkoon inni guddaa jiru ammayyuu kan jiru sila waa'ee seerluga afaan Oromoo jedhe ammayyuu seerluga afaan Oromoo sagalee afaan Oromoo morfooloojii afaan Oromoo siintaaksii afaan Oromoo namni qoratee jiru rakkoon amma kitaaba qopheessuu afaan Oromoo quunnamaa jiru keessaa isa tokko yeroo sanas kanatu jiru warri qoratanis waan gara biraa jiru ture alagaatu qoratee guddachuudha. Kanaaf kanatu inni sadaffaa waama ragaa yommuu kitaaba qopheessitu baruulee adda addaa waan adda addaa funaannatta waanta ta'eef kunis rakkoodha. Inni cimaan garuu haamilee cabsitoota.
keessatti na yaadadha yommuu afaan jijjiiramu ministeera barnootaa isa dudduubaarra ture fooqe sadii maasaraas yommuu gabbaannu namarrasu yommuu lixan namarrasu waan amilee nama cabsu samma tolee akka jaallanne qiyama murraa numini dubbii achirraa dhufe haa ta'u iyyuu inni gidaami yeroo sana qubee barachuun siyaasa barachuudha. Qubee barattee taasiin jedhu siiduu barbaadan siyaasaa jiru walitti hidhamee rakkoo akkasii ture. Garuu carraan itti gargaaramee Miikaa'el Bayisu maaltu ture itti fakkaata haamilee orra qopheessuuf qooda fudhataniiti. Haamilee mina arrabsan dhiisaa jiru. Maayilli waardiyyaa kaaseeti yommuu sakattaamtanii mooraa sana seensanii kaasanii arrabatu jira maaltu jira isa booda immoo yommuu liiftii keessallee wajjin galtan maqaas waamanii abaluu siin jedhanii akka arraba garuu haamilee cabsuu hin dandeenye. Fedhiin uummataa fedhiin barattootaas waama jiru jira. Inni guddaan tokko immoo deeggarsa ministeera barnootaarraa akka maamile yeroo sana obbo Ibsaa guutamaa ture ministeerri. Ijoollee maal hojjettu eessa geessan maaltu hojjetamaa jira jedhanii tokko ishee kan afaan Oromootu hin ta'in isaan deeggarsa isaanii inni cimaan yeroo sana bu'uura ta'e. Afaan Oromoo jaarraa 18ffaa keessa masaraa mootummaa keessatti kan dubbatamaa ture ta'uu ijoo dubbii dhiyaate keessatti ibsameera. Garuu dhuma jaarraa 18ffaa fi jalqaba jaarraa 19ffaa keessa afaan kanaan akka hin baratamnee fi ittiin hin hojjetamne mootummoonni yeroo sanaa akka dhowwan guddinni afaan Oromoo gara duubaatti akka deebi'uuf sababa jalqabaa kan ta'e barnoonni afaan Oromoo qabiyyeen walgeettiin xiyyeeffannoo dhabuu akka ta'e yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa himuun keessumaayyuu namootaa fi qaamolee guddina afaan Oromootiif quuqamaa turan irratti dhiibbaan olaanaa akka taasifamaa ture himaniiru. Afaan nuti har'a waa'ee isaa dubbannu kun afaan nuti har'a nuti itti walii galaa jirru kun afaan Oromoo jaarraa 18ffaa keessa bara mootota bakka Afaafaa bakka bara mootota akka Iyyaas fa'aa masaraa mootummaa keessatti kan dubbatamaa kan ture afaan jabaa kan ture amma immoo bu'aa bayii guddaa keessa darbee akkuma uummata afaan sana dubbatu sadarkaa har'aa irra ga'eerra kan jiru afaan akkasaati akkanaati afaan Oromoo. Akkuma masaraa mootummaa keessatti dubbatamaa ture bara mootota Minilik fa'aa Haayile Sillaasee fa'aa immoo akkuma sila Poolisii afaan kaasuudhaaf yaale afaan kanaan akka ittiin hin baratamne ittiin lallabamne amantiin ittiin dubbatamne waajjira keessatti ittiin hojjetamne yeroon itti dhowwamaa ture baruma dhiyoo kana keessa jechuudha. Nuti har'a afaanota 2130 akkas ta'an Afrikaa keessatti argaman keessaati afaanota gara jaarraa itti aanu keessatti ce'uudhaaf abdii qaban kan duuti isaan hin sodaachifne akkas 330 ta'an keessaati afaan Oromoo tokko taasisuudhaaf afaan kun gara jaarraa itti aanutti gara ilmaan keenya yookaan labata dhufutti akka inni darbu gochuudhaaf iddoo kanatti kan walitti qabamu. Kan nurraa eegamu maaliidha isa jedhuudhaaf dura har'a xinnoo masee maalirra jirraa isa jedhu yoo ilaalle gaarii ta'a. Afaan kun har'a duutti sodaachisaa hin jiru yookaan afaan du'arra ga'eedha afaan baduudhaaf ga'eedha jechuudhaaf hin dandeenyu maaliif uummanni keenya bal'aadha. Uummanni afaan kana dubbatu hedduudha. Sababii kanaatiif ni du'a jedhamee dhiyootti kan sodaatamu miti. Haa ta'u iyyuuti duuti al tokkoon miti kan inni ta'u dhukkubni tokko har'uma nama jalqabee har'uma nama najjeessu yoo akkasuma balaa yookaan tasa yoo ta'e malee suutuma suutaan itti hammaachaatuma deemeeti kan inni najjeessu. Afaan isa akkuma kanaan du'a. Afaan kun afaan tokko mana ofii keessatti du'uu jalqaba. Mana koo keessatti ani faatu warraa koo afaan tokko dubbanne ijoolleen keenya afaan keenya dubbatan yoo ta'e ani isheen gaafa dabarru afaan sun hin du'a jechuudha. Kanaatiif har'a afaan Oromoo mana Oromoota hedduu keessatti du'aa akka inni jiru beekama. Afaan isaanii dubbatu nuti Oromoodha jedhu ittiin dhaadatu ijoolleen maqaan isaanii maqaa gaggaariidha. Afaan isaanii dubbatanii afaan sun du'a qarqararra jira jechuudha mana sana keessatti. Kun immoo yeroo baay'ataa deemu afaan sun yeroo haala koofsisuyyuu malee bara haala koofsisuyyuu malee gara du'aatti deemuu isaa hin oolu jechuudha. Sababii kanaaf afaan keenya du'arraa eeggachuun barbaachisaadha. Ofii keenya irraatii qabsoo jalqabuun barbaachisaadha. Mana keenya keessatti ijoolleen keenya afaan keenya dubbachuu danda'uu isaanii mirkaneeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana keessatti yeroo tokko kaasee jennaan dubbadhee jennaan dubbii kan ta'e biyya kana keessatti kan ka'e
afaan tokko suutuma suutaan akka inni badu kan taasisu keessaatii tokko fuudha yookaan gaa'ela sabaa alaati waan beekama. Haala kanaatiin biyya keenya keessa namoonni meeqa gaa'ela sabaa alaa raawwatanii ijoolleen isaanii afaan keenya hin baratin hafanii sababii kanaatiif mana isaanii keessatti afaan kan du'e hedduutu jira. Kanaaf waan dhugaa dhufe. Kanaaf immoo malli ni jira. Tokkoffaa afaan sana barsiisuudha. Lammaffaa immoo waan sana irraa of eeggachuu. Waan dhugaadha kun waan dhugaa walitti haasa'uun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Afaan ofii barsiifachuu. Karaa biraas ammas immoo deebisnee walaallee akkuma sila dubbadde sababa tokko keessaati yookaan Oromoodhuma ta'ee afaan san hin baranne taanaan hin barsiifanne taanaan ilmaan isaatti hin dabarsine taanaan afaan isaa ajjeeseera namni sun jechuudhaaf ni danda'ama jechuudha. Kanaaf afaan kun akka inni hin duuneef maal fa'aa gochuu turreera har'a maalirra jirra isa jedhu yoo gabaabsine walaalle har'a hagam deeggarsa qaba fakkeenyaaf karaa dhaabbilee adda addaa deeggarsa akkamii qaba waajjiraalee mootummaa keessatti hammam fayyadamna fakkeenyaaf miidiyaa hagam qabna afaan tokko kan inni madaalamu annisaan isaa kan inni madaalamu jabinni isaa kan inni madaalamu borduuf jira yookaan jabaachuuf jira dandamachuuf jira jennee kan nuti jechuudhaaf kan nuti dandeenyu afaan isaa wajjiniin dorgomu wajjiniin wal bira qabne yoo laalle afaan keenya afaan eenyu wajjiniin dorgomaa jira kan afaan keenya balleessuudhaaf tattaafatu eenyudha afaan sakkamiidha yookaanis immoo kan nu dhaala jennee kan nuti sodaannu afaan sakkamiidha yoo jennee laallee nunuma argina jechuudha. Kan ammoo fakkeenyaatiif maalirraa jalqabna yoo jenne miidiyaa ilaaluu dandeenya. Miidiyaa afaan Oromootiin televizyiina meeqatu tamsaasa kenna sa'aatii meeqa tamsaasa kenna. Afaan biraan immoo afaan nuun dorgomu sun immoo afaan nuti nu dhaaluu danda'a jennee sodaannu sun immoo televizyiina meeqa qaba guyyaatti yookaan torbanitti sa'a meeqa tamsaasa. Kanaadha kan wal bira qabamee ilaalamu. Akkuma tamsaasa isaa baay'ataa deemuun akkuma chaanalii isaa akkuma inni baay'achaa deemuun jabinni isaa annisaan isaa jabaataa deemaa jechuudha. Kanaatiif OBN yookaan OMN yookaan wayii tokko qabaatanii afaan kun afaan Oromoo kun ammallee jabaataa jira guddachaa jira sababiin isaa afaan miidiyaa ta'eera hojiin of sobaa jirra jechuudha. Of sobaa jira. Maaliif tamsaasa isaa qofayyuu miti. Qabiyyeen tamsaasa sanaallee maal fakkaata? Fakkeenyaatiif amma televizyiinii Qaanaa jedhamu tokko hin argitu biyya kana keessatti. Televizyiiniin suni namoonni hojii hojjetan hojii isaanii dhiisanii warri mana keessaatii midhaan tolchan waan adda addaa bilcheessan illee hamma midhaan gubatee ittoon gubatee hamma inni dhumutti televizyiinii jala taa'anii yeroo isaan itti ilaalanidha. Maaliif qabiyyee isaatu nama harkisa. Qabiyyee nama harkisu beeku. Jalaan deeman achi jala taa'u. Ijoolleen keenya dargaggoonni keenya achi jala taa'u. Namoonni hojii isaanii dhiisanii achi jala taa'u. Maaliif itti malaniiru? Kana keessa maal godhu? Isa tokko hin dagachiisu. Isa kan isaanii immoo fudhachiisu jechuudha. Kanaatiif qabiyyeen televizyiinii tokko asii kan keenya immoo yoo laalle kara biraa immoo yoo laalle xaafii tooraan facaasu yookaan akkas gochuu waan akkasiifaa yeroo inni dubbatu eenyutu dhaga'uu barbaada. Kana isa nuyi arginu, isa nuyi beeknu, isa nuyi itti guddannu isa deebisee nutti hima. Waan namni gurraan dhaga'uu hin feene waan garaasaa keessa hin jiru. Televizyiiniitti diraamaan dur darbaa ture tokko yaadattu yoo ta'e dhangaa kan jedhamu tokko yeroo san akkam jaallatama ture namni akkam jaallata ture booddee keessa hoo gartuun dhangaa sun gaafa deemu gaafa faca'u gaafa addaan badu televizyiiniinis walumaan bade jechuudhaaf ni danda'ama. Namni televizyiinii sana dhaggeeffatu hin jiru namni ilaaluu barbaadu hin jiru. Qabiyyeensa mee efreemii biyya kana keessatti afaan birootiin darban kana ilaalaa qabiyyee isaanii ilaalaa mee dargaggoota keenya amma bakka isaan harkisan gurra isaanii irratti itti mi'a. Barnoota hoo laalle namoonni baay'een ammallee barnoonni afaan keenyaatiin barachaa jirra waan ta'eef kun rakkoo akka waan hin qabneetti fudhatu. Barnoonni keenya kun gaafa dura jalqabee fi har'allee maal fakkaata? Yeroo duraan afaan Oromootiin baramuun yeroo jalqabame qabiyyeen isaa maal akka inni fakkaatu? Seenaa keenya, seenaa gootota keenyaa akkuma sila Asafaan Dr. Asafaan kaasan wantoota aadaa keenya keessa jiran
kan gootummaa barsiisan, kan hojii barsiisan, kan eenyummaa isaanii barsiisan, kan sabboonummaa itti horatan wantoota akkasiitu keessa turan. Booddee immoo maal ta'aa dhufe? Waan hundumtuu keessaa gulaalamee ba'aa dhufe. Keessaa ba'aa dhufe. Keessaa haxaa'amaa dhufe. Namoota afaan Oromoo dubbatan garuu Oromoo hin taaneen keessaa sakatta'amee caamee kan inni bahu keessaa taasifama. Kun hundumtuu dhiibbaa hedduu fide. Gumiiwwan afaan Oromoo manneen barnootaa keessatti bakka adda addaatti bakka hundumaatti dhaabbatan maal ta'an barsiisonni qindeessan barsiisonni afaan Oromoo barsiisan mana hidhaatti guuraman. Gumiiwwan afaan Oromoo namoonni qindeessan hundumti isaanii mana hidhaatti guuraman. Sabboonummaan hin cabe. Kanaatiif barnoonni jira jedhama garuu hin jiru. Barnoonni waa'ee maaliiti kan baratamu? Qabiyyeen isaa qabiyyee hin fakkaatu. Namoonni sabboonummaa qaban keessaa haxaa'amanii namoota afaan sana qofa beekan eenyummaan ittiin dhaga'amu. Namoota akkasiitiin barnoonni akka kennamu fa'aa taasifama. Keessumaayyuu immoo manneen barnootaa keessatti dareewwan isaan keessatti baratan illee maal fakkaata ture? Riisarchii namoonni qorannoo adda addaa geggeessan fakkeenyaaf Dr. Darajjee Tarrafee fa'aa qoratan tokko fa'aa keessatti akkan argetti manneen barnootaa tokko keessatti daree afaan Oromoo, daree afaan Amaaraa jedhanii kanneen akka Bishooftuu fa'aa, kanneen akka Adaamaa fa'aa keessatti akka kanaatti adda bahee ture. Daree afaan Oromootiif yeroo dareen illee kutaan illee yeroo ramadamu kan akkamiitu ramadamaafii ture. Kan foddaa hin qabne, kan ibsaa hin qabne, kan waan irra taa'an hin qabne, gabatee gurraachi sirrii kan hin taane waan akkasiitti isaaniif ramadamaa ture. Keessaa fo'atame haa ta'u jedhame barsiisonni afaan Oromoo yoo kana gaafataman maqaan dhaaba tokko itti maxxanfamee dhiphoodha jedhamanii maaloodha jedhamanii farra uummataatti farra mootummaatti maal jedhanii mana hidhaatti guuramaa turan. Akkuma kana deemee garuu waggaa 27 deemee as ga'ee jira. Gatiin itti ba'ee namoonni baay'een gatii itti kafalaniiru. Barsiisonni gatii itti kafalaniiru. Barattooti gatii itti kafalaniiru. Yeroo sabboonummaan al tokko dagaagee yeroo inni ka'u jim godhanii ibidda bishaan itti firfirsanii dhaamsaniiru. Kolleejonni akka Adaamaa fa'aa kanneen akka Jimmaa fa'aa kolleejiin barsiisota Adaamaa kolleejiin barsiisota Jimmaa kan afaan Oromootiin barsiisaa turan sabboonummaa garaatti naqanii ibidda garaatti naqanii warri gallakkisaa turan warri akkasii kun akka isaan badan ta'an barsiisonni akka isaan bakka sana faca'an kolleejicha kan buqqa'ee kan godhu taasifamu. Kun hundumtuu ta'aa ture. Barnoonni kennamuusaaf miti akkamittiin as ga'e isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Har'ayyuu kana hundumaarraa dandamannee asii yoo jiraanneyyuu waan hundumtuu sirnaan qajeeleera yoo jennee of gowwoomsu ta'a ammas. Waajjira mootummaa keessatti maaltu hojjetamaa jira? Akka naannoo Oromiyaatti waajjira Oromiyaa keessatti waajjiraalee keessatti afaan Oromootiin hojiin hojjetamaa jira. Garuu dhuguma afaan Oromootiin hojjetamaa jira. Gaafa dhaqanii ol lixan uffatuma namaa ilaalanii akkaataa isaan itti nama dubbisanillee nama uffata qulqulluu uffatu tokko nama yookaan dabbasaa isaa sirriitti filatee dhaqe tokko yoo argan afaan Amaaraatiin dubbisu. Milittaanis waan akkasii jedhu. Nama xinnoo immoo uffati isaa maal ta'e tokko immoo yoo argan immoo isallee afaan Oromootiin dubbisu. Ilaalchumaatii jalqabee jechuudha. Of hin taane, of hin amanne ammallee. Ofummaa kana hin gonfanne hin fudhanne ammallee jechuudha. Kan kooti kun guddifachuu qaba ana orma jechuu hin dandeenye har'allee. Afaan kanaan beeksisooti ba'anii yoo ilaaltan kompiitara isaanii irra ta'anii faarfannaa isaan faarfatan yookaan sirba isaan dhaggeeffatan yoo ilaaltan waan tokko fooliin Oromummaa namatti hin dhufu achi keessaati. Kanaaf ammas hojii irratti oolmaa isaa irratti waan hedduutu jira. Wanti irratti hojjetamuun irra jiru jechuudha. Jalqabuun isaa gaarii ta'e garuu ammallee karaa fagootiin karaa amantii yoo fudhanne waldaalee amantii keenya keessatti maaltu ta'aa jira? Afaan maaliin dhaga'aa jira? Waan sagalee waaqaa eenyutu afaan maaliin nutti himaa jira? Dhuguma yeroo dhiyootiin asi jijjiiramni guddaan akka jiru ni hubanna. Haa ta'uyyuu malee hamma deemamuun irra jiru deemaa jirra yoo jenne ammallee waan baay'een akka nu hafu ni arginaa jechuudha. Afaan Oromoo akka guddatuuf gahee guddaa kan qabu dhimmi biraan immoo siyaasa yerooti. Siyaasa yerootti fayyadamuun murteessaadha jedhameera. Imaammata biyyattii dhimma siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaan xiyyeeffannoon hordofuu fi sirreessuunis akka barbaachisu ibsaniiru. Karaa siyaasaa yoo fudhanne
Har'a Oromoon dhuguma aangoo siyaasaa of harkaa qaba. Maaliif aangoo siyaasaa of harkaa qabaachuun siyaasaan jabaa ta'uunsaa afaan isaa jabeessa sababii ta'eetiif jechuudha. Aangoo siyaasaa of harkaa qaba. Aangoon siyaasaa isaa kun maaliin calaqqisa yoo jennee yoo ilaalle bakka murteessaa ta'an bakka inni itti dhiibbaa tokko fiduu danda'u. Dhiibbaa jechuun saba biraa dhiibuu yookaan warra biroo irratti miidhaa fiduu otoo hin taane mirga saba isaatii kabachiisuu bakka danda'u jira jennee yoo ilaalle ammas iddoo isaa gahaa jennee hiyyaan iddoo isaa hin jiru. Namoonni baay'een ammallee mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii kan fudhatan jiru. Haa ta'u yootii malee yoo keessi isaa gadi fageessinee yoo kalaallu yoo taate ammallee akkas ta'e hin mul'atu. Maqaan isaa imeejiin isaa akkas fakkaachuu danda'a. Imeejiin isaa sun nu gargaaruu danda'a. Innumtuu afaanicha guddisuuf nu gargaaruu danda'a. Garuu waan qabatamaatiin wanti irratti hojjetamuun irra jiru baay'eetu jira jechuu barbaadetan. Afaan tokko guddachuudhaaf dhiibbaa siyaasaa namoonni taasisuu danda'an illee jiraachuu turre yeroo aktiivistoota ciccimaa qabaachuu qabu, hooggantoota siyaasaa jajjaboo qabaachuu qaba, baay'inaanis qabaachuu qaba. Baay'ina isaanii qofas utuu hin taane koomitmentii isaanii yookaanis immoo kutannoo isaaniitiin kan beekaman kan dura dhaabbachuu danda'an namoota akkasii qabaachuunis irraatii eegama. Saba tokko afaan isaa akka tikfamu, eenyummaan isaa akka tikfamu yoo barbaachise jechuudha. Poolisiin yookaan imaammanni afaanii biyya keenya keessa jiruu fi imaammanni afaanii Sooviyeet keessa ture tokkoon waan xinnoo ishee wal bira madaalee agarsiisuu barbaade. Tariitii garatti deemaa jirru wayii tokko nu agarsiisa jedhee kan ilaala waan ta'eef. Tokkummaa Sooviyeet keessaa 1920 kaasee haga 1950 keessa kan jiru isa jalqabaa ture. Yeroo sana warri Raashaa hundum isaanii yookaan akka ideoloojii bara sana turetti afaan hundumtuu wal qixa, afaan hundumtuu guddachuu qaba, afaan hundumtuu seera biratti akkasii kan jedhuudhaan tumamee jira. Garuu waan kun hin turre. Yeroo booda keessuma 1936 fi 37 keessa afaanonni Raashaa keessa jiran warri yeroo sana wal qixxee jedhaman hundumti isaanii qubee isaanii gara qubee Kiriilikitti akka jijjiiran taasifame. Warri kaani duri qubee Arabaa fayyadamu turan. Arabarraati reefuu gara kan isaaniitti fidatu turan. Isuma isaan gara kan isaaniitti fidatan sanayyuu 1936 fi 37 keessa gara Kiriilikitti gara kan Raashaatti jijjiiraatti jedhan. Kun akkuma poolisiitti ta'e jechuudha. Kanaatiif isa jijjiiran sana immoo gara sanatti jijjiiran kun biyya keenya keessatti ta'eera laata. Ta'uudhaafis yaaliin godhameera laata. Ammas godhamuu jira laata. Waan sun waan baay'ee miidhe. Waan inni miidhe keessaati tokko afaan Raashaa barachuu baay'ee salphisa. Garuu afaan dhalootaa saboota sablammoota warra Raashaa yookaan tokkummaa Sooviyeet ijaaranii sana barachuu immoo akka malee hammeessa yookaan hin jabeessu. Afaan tokkoo fi qubeen isaa malu jira, kan isaaf ta'u jira, kan akka dafanii afaan sana baratan kan taasisu jira, kan immoo barachuuf tasuma hin mijoofne jira. Kanaatiif afaan qubee Kiriilikii kana akka fudhatan gaafa taasifamanii afaan Raashaa barachuu hin salphise. Afaan sablammii hundumti isaanii afaan Raashaa barachuudhaaf itti salphata. Garuu afaan isaaniitiif barachuu immoo itti ulfaachise akka malee. Kun akka maal godhanii afaan isaanii dhiisanii afaan Raashaa hundumtuu akka afaan Raashaa akka fudhatuutti fide jechuudha. Manneen barnootaa immoo baay'isanii babal'isan. Manneen barnootaa babal'isuun hamaa hin turre biyya kana keessattis ta'eera moo hin taane laata kun. Manneen barnootaa baay'ee babal'isan. Isa babal'isan keessatti garuu namoota afaan Raashaa qofa dubbatantu barsiisaa ta'e ramadamu. Kanaatiif guutummaadhumatti karaa barnootaa afaan Raashaa babal'isuutti itti deemame jechuudha. 1958 immoo tasuma saayyuu afaan birootiin barsiisuun iyyuu hin danda'amu afaan Raashaatiin malee jedhamee seerumaan riifoormii barnootaa jedhameetu tumame jechuudha. Riifoormiin hin jiraa laata biyya kana keessa. Adeemsuun wal fakkaataa laata kan keenya wajjiniin. Waa'ee riifoormii yeroo yaadnu, waa'ee barnoota jijjiiruu yeroo laallu, waa'ee qubee jijjiiruu yeroo laallu, waa'ee afaanii yeroo laallu kanaa wajjiniin wal bira qabamnee haa ilaallu. Gara fuulduraatti mee garamitti deema laata? Eenyuun guddisuuf eenyuun immoo gadhiisuuf kun faayidaan isaa eenyuuf deema laata isa jedhu kana baay'isanii ilaaluun barbaachisaadha.
Meeshaalee barnootaa immoo maal godhan? Meeshaalee bakka hundumaatti manneen barnootaa jiru jenneerra. Haa ta'u iyyuu malee afaan sabaaf sablammii birootiin kan barataman jijjiiru. Haa barataman malee meeshaaleen barnootaa guutummaatti kan isaan dhiyaatan kan afaan Raashaatiin ture. Fakkeenyaaf nuyi amma mana barnootaa 5 moo 6 qabna Finfinnee keessaati Oromoo kan jedhamu jechuudha. Meeshaan barnootaa jira laata achi keessa? Kitaabni jira laata? Iddoo tokkotti waltajjii tokko irratti baay'ee keessan dhageessaniitu ta'a. Mana barnootaa Taaddasaa Birruufaa Finfinnee fa'aa keessa jiru keessa kitaabni tokko hin jiru. Manni barnootaa dhaabbate barsiisonni ramadamaniiru barattoonni ramadamaniiru. Garuu immoo waan meeshaan ittiin baratan immoo hin jiru. Wal fakkaataa laata kana wajjin yeroo laalu. Eessaatii dhufe laata muuxannoon kun muuxannoowwan biyya kana keessa silaa wal keessa deemu warra Raashaa baratee sabaas dhufa warri qaalluu baay'ee jira kan muuxannoo biyya tokko fuudhee biyya tokko irratti kan hojiirra oolchu. Kanaaf kanatti irra deebi'anii ilaaluun barbaachisaa jechuudha. Uummanni wayita didaa yeroo inni deemu olaantummaa Raashaa kana fudhachuu yeroo inni didaa deemu diddaan fincil bakka hundumaatti yeroo inni jabaataa yeroo inni deemu wanti sun hin danda'amu barbaachuuf. Sadarkaa hubatu irra gahe waan kun hin deemsisu kana booddee dhaabbachuu qaba jedhee perestroikaa fi glasnost jedhan sanaan labsanii hin danda'amu wanti kun dhaabbachuu qaba jedhan. Wanti sun maalitti deeme gara Sooviyetiin gara diiguutti deeme. Egaa namoonni Sooviyetiin diigamteedhu nuyi garuu biyyootatti bilisummaa isaanii argatee jennaan. Akkuma hiika kun akkuma hiikannitti hiikannu jechuudha. Kanaatiif biyyi kun ammas jabaattee gara fuulduraatti akka deemtu barbaadne. Nus akka Oromootti waan gochuun nurra jiru afaan keenya, eenyummaa keenya, aadaa keenya eeggannee ceemu akka kanaatti deemuun nurraatii eegama jechuudha. Amma karaa barnootaa wanti deemaa jiru wanti nu Raashaa wajjin wal fakkaatu tokkotu waan natti mul'atuufani yaaddoo kaasuu barbaada. Barnoonni tokkooti amma 8tti amma kutaalee yookaanis naannolee dhumatu barnoota kutaatti tokkooti amma 8tti ofuma isaaniitiin bulchatu. Barsiisota ofuma isaaniitiin leenjifatu. Amma garuu amma kutaa 5 olitti nama digiriitu barsiisa jedhamaa jira akka masaaraa kanatti. Nama digirii qabutu barsiisa. Nama digirii qabutu barsiisa jechuun nama digirii qabu moo'eetu leenjisaadha. Nama digirii qabu immoo yuunivarsiitii qofatu leenjisa. Yuunivarsiitiin immoo kan federaalaati. Kana jechuun kolleejonni amma jiran kun hin jiran jechuudha. Kolleejonni amma jiran kun maal ta'u? Kolleejonni amma jiran kun waan isaan ta'an hin beeknu gaa. Mee gara fuulduraatti nu laalaa deemna jechuudha malee. Kanaaf gaafa achitti afaan Ingiliffaatiin leenji'anii gaafa dhufan immoo afaan Oromootiin immoo dhufanii barsiisu. Attam ta'uuf deema laata wanti kun? Attam ta'uuf deema. Kanaatiif waan kana sirnaan hordofuun barbaachisaadha. Sirnaan hordofuun waan nuti qaxxisu tokko waan jiru natti fakkaata. Kanaaf sirnaan hordofuun barbaachisaadha. Eenyummaa keenya afaan keenya haa eeggannu fayyaa ta'aa galatooma. Akaadaamii Dr. Hayilee Fidaa hundeessuuf kan kaka'umsa itti hore dhiibbaan afaan Oromoo irra gahaa jiru dabaluusaa akkasumas immoo afaan Oromoo giddugala tokkorraa hoogganamuu dhabuu fi afaanichi gama hundaan guddachuu dadhabuusaa piroojeektii 60 Akaadaamii Afaan Oromoo jedhu jechuuf akka isaan kakaase Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa hogbarruu fi afaanii kan ta'an barsiisaa Fedhasaa Taaddasaa waraqaa qorannoo koricha irratti dhiyeessaniin ibsanii jiru. Har'a maaltu gara wixinee qopheessuutti nu fidere? Tarii wanti nuyi haasofnu jechoonni keenya warra hooggansarra jiran biratti ni dhaga'ama waan ta'eef kana dhaabuun ulfaataa miti yaada jedhuuf ani waraqaa irratti walitti qabee qopheessuudha. Yaadi iddoo adda addaatii ka'uu danda'a. Kanaaf sanaaf ka'umsa kan naa ta'e wanta gurguddoo 3 tokkoffaa dhiibbaan afaan Oromoo irra ga'aa jiru dabalaa deemuu isaati. Dhiibbaan afaan Oromoo irra ga'aa jiru ammayyuu dabalaa jiraachuu isaati. Inni lammaffaan afaan Oromoo giddugala tokkorraa hoogganamuu dhabuu isaati yookaan abbaan itti gaafatamu dhibuudha. Afaan Oromoo abbaan itti gaafatamu hin jiru. Kanaaf abbaan barbaade waan barbaade fideerra yoo dhuma uummatitti bahee lolee wanni sun akka hojiirra oolle ta'eyyuu seeraan hin gaafatamu. Sababni isaa lafaa
abbaan irra hin jirre dhaqee qote waan ta'eef yookaan lafa abbaan qabne qote waan ta'eef namni maaf qotte jedhee gaafatu hin jiru. Kanaaf warri laagimeen akka hojjetamuuf duuba jiranis seeratti hin dhiyaanne. Sababni kana maanni sila dubbataa turanii afaan Oromoo qubee laatiniitti akka inni hin fayyadamneef maal gochuu ture kaayyoon isaanii innoo barachuudhaaf hin mijatu jedhanii gara afaan qubee giiziitti deebisuuf akka ta'e sila ka'aa ture. Abbaan barbaade akka fedhe godha afaan kana namni itti gaafatama fudhatee hin jiru jechuudha. Afaanichi gama hundaan guddachuu dhabuudha. Gama hundaan jechuun maal jechuudha? Amma mucaayyoo dhalatee miilli isaa qofti yoo guddate miilluma qofatu gadi dheerata miilla tokkotu gadi dheerata yoo ta'e yookaan immoo harka tokkotu dheerata yoo ta'e namni sun guddateera jechuu hin dandeenyu. Amma afaan Oromoo sadarkaa PhD qaqqabee yuunivarsiitii Wallaggaa barana waggaa arfaffaadha. Waggaa 4 xumuraa jira jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinneetti immoo bara kana jalqabee warra dhaqanii barachuudhaaf carraa argatan keessa hin jira. Garuu afaan Oromoo guddateera gaaffii biraati. Sababni isaa afaan Oromoo tokko guddateera gaafa jennu fayyadamarraa kan akka ta'e obbo Baqqalee Garbaa irra deddeebi'anii nu barsiisaniiru. Waltajjii adda addaa irratti sirriitti quba qabna. Kana qofa miti afaan saayinsii fi teekinooloojii yoo ta'edha. Sana achi keessatti haasa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf waggaa darbe kana googiliin afaan 20ffaa godhachuuf ture afaan Oromoo. Afaan 20ffaa godhachuuf ka'ee jechoota miliyoona tokko gaafate. Jechoota miliyoona tokko sababni isaa sooftiweeriitti galuu qaba waan ta'eef jechoota miliyoona tokko naa kennaa jennaan eenyu haa kennu. Inni immoo eenyu na gaafatu. Ana danaan waan tokko hojjedhaa. Inni namni biraan goda sanaa waan biraa hojjetaa. Inni biraan immoo galasii hojjetaa. Iddootti walitti dhufnu hin qabnu. Nuyi uummanni miliyoonni 50 garuu jechoota miliyoona tokko googiliidhaaf kennuu dadhabne. Hin kufee jechuudha. Har'a afaan biraa afaan namaaraa afaan googilii ta'eeti jira. Afaan kan biraa maqaa kaasuu dandeenya. Kun maalirraa maddee afaan Oromoo abbaa itti gaafatamummaadhaan waa'ee isaa dubbatuuf hin qabu. Mee dhiibbaa kana ilaalla. Dhiibbaan afaan Oromoo irra ga'aa jiru dabalaa jiran jedhee amma afaan Oromoo dhiibbaa keessaa falaa akka inni qabuun kaasuu barbaada. Dhiibbaa keessaa falaa qaba. Afaanichi of danda'ee yaada barbaadamu akka dabarsu amanuu dadhabuutu jira Oromoodhuma bira. Nama biraa biraan namni keessaa. Afaanumti kun of danda'ee yaadan dubbachuu barbaadu naa dabarsa kan jedhutti nama amanuu dhabuutu jira. Sababa kanaaf yaada tokko ibsuu fi yoo afaan biraa itti makan akka inni gaarii ta'etti akka yaada akka gaariitti bakkaan namaa ga'u. Mee asuma dhiyoo warra jiran kanarraan ka'a miidiyaarraa. Miidiyaa keenya. Miidiyaan keenya OBN ni jedha. Oromiyaa Broadcasting Network. Mee sana afaan sanii halluu diimaadhaan barreessi kana ilaalaa. Oromiyaa Broadcasting Network. Oromiyaatu jirachi wanti gadhiifame garuu jira. Wanti luus goone wayii jira jechuudha. Wanti dhabni jira amma keessa. OBN Oromiyaa Broadcasting Service. OMN isan qalama diimaan barreessi yookaan isan halluu diimaadhaan itti godhu kana ilaalaa. ONN miidiyaa meeqa qabna? Isa kam immoo inni afaan Oromoo of keessaa qabu. Sagantaa TV fi raadiyoo Oromiyaa kan jedhu tokkoon beekatu. Sagantaa TV fi raadiyoo Oromiyaa maalumaaf OBN itti achi jijjiirame inni jennaan sagantaa TV fi raadiyoon Oromiyaa kuyyoona sirriidhumatti Oromoon ibsuu laata? Sirriitti afaan Oromoo of keessaa hin qabu laata? Maaliif? Sana OBN afaan Ingiliziitti makuun asumarraa haa ilaalluuti. Miidiyaaleen asii gadii kun intarnaashinaali ta'uu hin dandeenye fakkeenyaaf TV mo'aa afaan Ingiliziitti deebisuuf yookaan afaan Ingiliziitti makuun yookaan intarnaashinaali nama godhutu yoo ta'e warri TV mo'aa tokko intarnaashinaali hin taane jechuudha. Saabaawoj kan jedhu jira. BBC News afaan Oromoo kan jedhu jira. Argitu waan hin jedhamur. BBC News akka addunyaatti garuu afaan Oromootti fideen. Miidiyaa kanallee qabsoodhaan bananne yeroo sana yaadadhaan warra hirmaate keessa hin jira. Yeroo mallatteessuu isaa. Afaan Oromoo kan jedhu laalaa. Ormi mee afaan Oromootiin waa godha jedhee gara keenyatti yoo deemu nu immoo lakkii nu afaan Ingilizii malee hin ta'u jennee ichi deemnaa jechuudha.
kan saba biroo yoo laalle hoo Amaaraa TV harrayyuu Amaaraa TV jijjiirame Eertiraa TV Tigraay TV maafi jijjiiran isaan akkaman keenyaa kana si'achi maafi jara kanaaf moggaasni maqaa hiika akkamii qaba laata maaliif akkuma saataavaa raa'oo kanaa gara OBN jijjiirrate kana isaan immoo gara biraatiin jijjiiran kan biraallee moggaasa maqaa baankilee keenyaa tokko tokko laaluu dandeenya Oromiyaa International Bank Oromoodhaaf dhaabbate maal amma baankiin idil addunyaa yoo jedhu baankii idil addunyaa Oromiyaa yoo jedhe maal amma rakkinni jennaan idil addunyaa isa jedhu sanatu waan barbaadame sirriitti ibsuu hin danda'u laata kanaaf afaan Oromoo gina qabaare muka jedha dhaabanne muka ofitti murra yookaan immoo saabbaan gaafa cabsee ormii maal godha jettan ija jaamsa afaan Oromootiin kan moggaafaman sadarkaa idil addunyaatti beekamuu hin danda'anii fakkeenyaaf baankii hojii gamtaa Oromiyaa isaanillee afaan Ingilizii isaatti deebisanii numa qabu warri kunis gochuu danda'u isa jedhu fakkeenyummaa isaa fudhadhu deemee baankii hojii gamtaa Oromiyaa jedha barreeffamni isaaniillee ammani baankii sana yookaan miidiyaa kana ol qabuuf yookaan akkas gochuun miti garuu afaanuma keenyaan dhimmuma keenya yoo dubbanne isumaan internaashinaali ta'uu hin dandeenyu yoo afaan Ingiliziitti manne yookaan afaan biraatti finne malee kan jedhu sana ilaaluun fanii kanneen akka fakkeenyaatti fudhadhe malee baay'ee isaaniiti jechuudha. Dhiibbaan biraa immoo afaan biraa yaadaniitu waan Oromoo barreessuutu jira. Afaan Oromoo isa jedhullee Oromiffa kan jedhan amma yoona Oromiffa afaan Oromootii maqaadhaan jijjiiramutu jedhamu Oromiffa kan jedhaa jirru isa maalirraa jijjiirre beektu inyaasa jedhu tokko jira Amaarinyaa Orominyaan isin jiru nu bira afaan Oromootu jira Oromiffis hin jiru kanallee egaa barsiisonni koo na barsiisan asuma keessa jiru iffa kan jedhu kana Dookter Addunyaan kaasuu danda'u yeroo baay'ee isaanirraa waan hin baradhe beeka iffa isheettu kana laayek afaan Ingilizii keessatti laayek ishee jettu sariffana ciniine fakkeenyuma isaan naa fudhatan gaafa na barsiisan hin kaasu sariffana ciniine abaluu jechaan akka sareetti na ciniine jechuudha. Kanaafuu Oromiffa kan jedhu akka maali jechuudha akka maali jechuudha. Kanaaf Wallagga kan jedhu mee ilaalaa kunoo laasaa barreeffamee jiru kan maal jedha Wallaggaadha. Afaan biraatiin yaadame amma egaa yuunivarsiitii Wallaggaaf kaasuuf miti garuu rakkina akka walii galaa jiru kaasuufan Dookter Sanii wajjin kaleessa dubbanneera dhimma kana hin sirreessineera niiru isaaniis kaleessa wajjin isaanti iyyuu kaase utuu ani hin dubbatin an jennu meelii nu dhaabadha dhiyeessii koo keessa jiraa jedhee ma dubbachuuf afaan irra nagaheen itti dhiise booda kan akkam goona jennaan hin sirreessinaa maal nama minii kana kan uume maaliif hin sirreessinu barreeffama kana Wallaggaa miti Wallaggaadha. Salaalee warri salaalee dhuftan Hurrumeefaa Hurrumeen akkas keessa jirtu nan beekaa barattuu kooti amma garuu barsiiftuudha achi dhaqaa ilaalaa seelaalee jedha maa inni seelaaleen afaan biraatiin yaadanii afaan Oromoo barreessuudha jechuudha kana ofuma koon dhaqee arge duraanillee miidiyaarra wanta naanna'uun amanne yeroo darbe dhimma wayifachi deemeen dhaqee ilaale giddugala aadaa Oromoo salaalee jedha gaafa afaan Amaaraa Ingiliffaatti yookaan afaan Amaaraa isaatti deebisan selaalee jedhanii barreessan kan kana barreesse eenyu jennaan aadaaf turizimiidha achi kan biraa miti. Maccaa meecca maa inni meeccaan maccaadha malee isuma sana kan barreeffamuu qabu badhaasaa bedaasaa mee maqaa koo ilaalaa maqaa koo birootu hin gahin dhaabaa kan jedhu waan isaan jedhan ilaalaa deebaa jedhanii barreessan dhaabaa kan jedhame dhaabaa isaan deebaa jedhanii barreessan aayidii akkasii baannee deemnaam amma fedhasaa kan jedhu kan ilaalaa dhuguma aayidii koo isinitti agarsiise akkasi mana murtii dhannaan kun jijjiirraa maqaa mitii naan jedhan tarii amma
qubeedhuma haasana bira naa buusaa fedha isaa miti qaama kan abbaa koo naa baase fedhasaadha waan ta'eef. Maaf jijjiirama kun? Namni kana gaafate hin jiru jechuu koo miti gaafataa jiru. Hayyoon irratti dubbataa jiru. Qorannoon irratti hojjetamee jira. Garuu qaamni kanatti gaafatame hin jiru. Ta'uu kan qabu kana ta'uun agarsiisee jechuudha. Ammas rakkoo wayii jira. Wallaggaa kan jedhu wallaggaa jedheen barreessaa jiran. Garuu immoo lakkii gabaabbachuu qaba yeroo afaan biraatiin barreeffamu kan jedhan immoo jiru irratti wal yaagallusa. Amma addana dhaabannee gabaabsuu qabna, dheeressuu qabna, laaffisuu qabna afaan Ingilizii keessatti yoo jennee homaa wayii kan qabu. Kun akkaadaamii afaanii barbaada. Isa kana inni dubbachaa jiru jechuudha. Afaan Oromoo kan jedhu kun asnaa dudda koo dubbatti ilaala. Afaan kan jedhu qubee afaan kan jedhu afaan Ingilizii isaa as hin jiru fakkaata. Workshop on establishing of afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Maaliif ta'an jedhan? Maaliif afaanuma Oromoo inneen barreessinu? Kan saba biraa yoo laalle jijjiiramu achi keessatti. Kun rakkoodha. Fedha isaanii sanaaf fedha isaadhuma ta'ee barreeffamuu qaban jedha gaa. Afaan Oromoo wiirtuu tokkorraa hoogganamuu dhabe. Doktera Lamuun Silaa waan baay'ee kaasanii dubbataniiru. Doktera Safaan dubbataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaas dubbataniiru. Dhimma afaan irratti keessumaa. Rakkina nu mudachaa jirutu jira. Yeroo kitaaba afaan Oromoo qopheessinu sana fuuldura xalaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif xalaa banaa jedhee barreesseera. Xalaa banaa onlaayinii akkaadaamiin afaan Oromoo dhaabbatu faayidaan isaa kana jedheen barreesse garuu dubbiin oduu durii san sila isinitti hime sana ta'e. Hin dhaga'amu jechuudha. Yoo gareedhaan tarii kaane dhaga'amuu danda'a. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan gaggabnee dubbisna. Hayyoonni yaada fidaa jedhu balballi hundi cufaadha walitti galuun hin danda'amu. Ani akkaadaamii kana mootummaa naannoo Oromiyaaf hin qopheesse. Kunoo mootummaa naannoo Oromiyaaf jedhama. Isa booda gara gurra nama dhaga'utti deebi'uuf Waaqayyo isaan eebbisu Yuunivarsiitii Wallaggaa dhimma kana fudhatee raawwachuu jechuun anaaf milkaa'ina guddaadha. Yeroon xalaa sana barreesse namni dhaggeeffatu hin jiru. Garuu as keessa namoonni beektan jirtu dhimma xalaa sana. Ergasiiti mootummaan naannoo Oromiyaa istiraakcharii biiroo kan jijjiire achi keessa akkaadaamii afaanii nu gashuu danda'a ture. Gaafatamaa ture waggaa dheeraafis waan ta'eef. Kana fuuldura 2003 kaasee qorannoo afaan Oromootti dhiyoon jiran ture. 2002 eebbifame 2003 kaasee Yuunivarsiitii Wallaggaa yeroon seenu seenaa tokkotu hojjetame har'a isan dubbadha. Magaalaa kana keessa utuun deemu gara naannoo Ugaagiin bakka jedhamuttiin barreeffama tokko arge. Barreeffamni sun barjaadhaa barreeffameeti kan dhaabatu dhiiga keenya sakatta'uudhaan HIV AIDS irratti of haa eenyu jedha. Dhaggeeffadhaa waan jedhu kana. Dhiiga keenya sakatta'uudhaan HIV AIDS irratti of haa eenyu jedha. Akka jechuun yoo nu keessa hin jiraanne iyyuu bifa inni ittiin dhufee nu keessa jiraatu wayii qopheessinee waan jedhu fakkaata. Akkas jechuu miti jarri sana jechuuf hin kaane. Dogoggora qubeetu jira jedheen as deebi'ee mata duree tokko irratti wixinee qopheesse. Annual researchii jira ture ji'a sana keessa naa darbe. Achumaan akka carraa dhiyeessuuf yeroon dhaqu guyyaa guutuu dhiyaataa olee afaan Ingiliziitiin dhiyaataa. Akkuma har'aa kana Dr. Alimaan ala sana aaddeedha amma doktariidha. Dr. Alimaan waltajjii qabdeeti kan jirtu guyyaa sana jechuudha dhimma koo irratti. Yeroon bahee afaan Oromootiin riseerchii dhiyeessu hoogganaan olaanaa yeroo sana harkan irratti kaasee afaan Oromootiin akkati dhaabbata federaalaa keessatti taasiftu eenyutu isee ayyame jedhe. Isa booda namni hundi ka'ee afaan Oromoo asitti dubbatamu akka qabu amansiisuuf yaalii godhe. Qaanqee gaafa sanaa qabatetu har'a boba'ee labooba ta'ee dana jira jechuudha. Xiinxala xalaalee afaan Oromoon barreeffamanii kan jedhu waajjira mootummaa keessa seeneen qoradhe anaaf Daani'el Lammeessaati. Daani'el Lammeessaa wajjin Yuunivarsiitii Wallaggaatiif galchine.
isa booda wanti kun sirreeffama barbaadaati piroojeektiin irratti hojjetamu jennaan piroojeektii irratti hojjennee leenjii naannoo kanatti Oromiyaa lixaa kana keessatti kennuuf yaalii goone gaafa jalqabnu magaalaa Naqamtee irratti yeroo jalqabnu gara nama 100 karoorsinee namni 25 iyyuu nu dhufu argamuu didi sababni isaa tulluu inni biraanii warri biyyaa jala qotatanii warri fagoo itti irreeffatu jedhan hin galleef jechuudha nuyi qorannee rakkoo isaanii arganneetu leenjii laachuuf yeroo kaanu nu didanii booda gara gimbiitti gadi buunee gara kutaa 3 leenjimne gara nama 200tti dhiyaatan leenjimne achi dambilooloo dhanne booda rakkoodhaaf haalli nageenyaa rakkoo taanaan hafe malee wallagga guutuu waliin ga'uuf turre dhalaan waajjira keessaa barreeffamee gadi ba'aa jirutu argitanii baay'ee kan nama gaddisiisu booda maaltu jiramee barreessuu qofaa jedhee waajjira keessa seenuu jalqabean qorannoon jalqabee qaama qorannoo dhoksaadhaan hojjechuu yeroon jalqabu afaan Oromoo waajjira keessatti keessumaa biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa gubbaa jiran keessa yoo dhattanii afaan barreeffamaatti galaniiru afaan barreeffamaatti galeera afaan dubbii isaa afaan biraa ta'eera jechuudha utuun kana qoradhu rakkoo mucaa tokko mudate isinitti hima utuun kana qoradhu waa hin arge jechuudha waajjira maadaa kan jedhamu deema magaalaa naannoo Finfinnee jala jirtudha mee maqaa waamu achi deemuuf ka'ee konkolaataa yaabbachuu dhaqa konkolaataa magaalaa sana dhaquuf immoo Bishooftuu keessa ba'a mucaan har'a kan inni dhaqe inuma eega Bishooftuu namni hedduun hin jiru inuma eega Bishooftuu kan jedhu hin jiru konkolaataan galgala waarii gara sa'aatii 9tti dhaqeetu warra keessummeessanii gaafate ani Bishooftuun deema konkolaataan addanaa kaanaan jedhan hin jiru jedhu maal ganamaa kee yaa'eera miti maal anoon nageenye Dabra Zayitiin ni jedhu Bishooftuudha kanumaan rakkatee galgala dhaqee achi bulee ganama waajjira mootummaa yeroo seenu lafa dhabu sana Bishooftuu keessa ba'e egaa Bishooftuudhaan jenne ani Bishooftuudhaan jenne Bishooftuu keessa ba'e yeroo inni dhaqu waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa jala ta'anii waraqaa kana afaan Amaaraatti deeffattu malee sirkaan fuudhamu ittiin jedhan booddee mucaan afaan Amaaraan danda'u afaan Ingilizii danda'a afaan Ingiliziitti deeffadhee dhaqeennaan harkaa fudhatanii jedhe kana abbaa dhimmaarraan adda baafate jechuudha mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti barreeffama qofa miti mootummaa naannoo Oromiyaa jala yookaan naannoo Oromiyaa keessatti waajjiraaleen jiran amma afaan Oromootiin hojjetaa jiru kan jedhu gaaffii guddaadha qorannoon lammataa xiinxala haala barreeffama afaan Oromootiin banaa kan jedhu irratti bara kana hojjette bara kana baruma 2011 kana hojjette jechuudha kitaaba 10 sakatta'e achi keessatti dhaaba dhabuu barreeffama afaan Oromoon arga dogoggora qubeessuun arga garuu dogoggorri qubeessuun rakkoo barreessitootaa osoo hin taane rakkoo sooftiweerii afaan Oromooti moosaajii isa jedhan sana dhabuu akka ta'e hin baree jechuudha kanaaf furmaati tokko kaa'amuu qaba kan jedhutti deemu mee ragaan fudhadhe keessaan tokko isinitti agarsiisa barreeffamni afaan Oromoo dhaaban qabu inni tokko asitti buta inni biraa achirraa buta rakkoo akkasiitu mul'ataa jira isa kanaaf falla akkamitti barbaadama amma kitaabni an amma ilaalaa jiru kun kitaabii an fudhadhee kan ogeessa afaaniiti ogeessi afaanii kun gandicharraa garagalee deemuuf aggaamuun jiruufi waanan jala mure waanan halluu diimaa adaan yookaan halluu magariisa yookaan halluu garaa waaqaa taasise kana laalaa irra kan jedhu kana iddoo kanatti itti buta namni kun hii kan jettu kana namni kun asitti itti buta dhaa kan jettu kana asitti kun namni kun itti buta tii kan jettu asittis barreeffama kana keessatti ogeessa namni kun waan ta'eef tarii wa'ii fi kan jedhuun kitaaba biraamoo wal bira qabee ilaaluu jalqabe hin ilaalaa hiniin iddoo hundatti tisitteeti kan jirtu irrayyuu waan siif hin oolle daftee ofirraa baasuun gaariidha irrayyuu lakkii iyyuun irraa siquu qabdi irraa iyyuu ta'a jechuudha yookaan irra iyyuu uu jedhanii iyyuu ta'a utuu irraa siqee garuu irraa butaate amma yoonaa kan jiru barreeffama baay'ee keessatti barreeffama kan biraa immoo fudhadhe
barreeffama tokko keessatti dhaaba dhabuutu mul'ata keeyyata tokko keessatti kuniyyuu sana qorannocha isinii dhiyeessaa waan hin jirreef isheema kana isin agarsiiseen darba malee isa waraqaa guutuu isaa waan qabuuf wajjin ilaaluu dandeenya yeroo biraa amma illee isheen jettu irraa sitteerti asitti immoo sitteerti argaa jirtu waan hin agarsiisu mul'ata ala illee gubbaatti irraa sittee godhanatti itti siqatte irraan asitti irraa siqate asitti immoo itti siqate bakka amma argitan kanatti hiniin bakka jirtu hundatti itti sittee jirti asitti immoo maal taatee jirti irraa sittee jirti eenyummaa isaa asitti immoo isaan achi siqe kitaabilee 10 sakatta'een akkaataa barreessuu 5 arge laa kitaabilee 10 sakatta'een akkaataa barreeffamaa 5 arge tola fakkeenyaan fideessa kana kitaaba keessaan fudhadhe miti garuu isaa ishee kan jedhu kana akkatti barreessan isitti agarsiisuuf fakkeenya kana fudhadhe garuu ragaa koo keessatti ragaa guutuu jira jechuudha tola isaan mana isaa deemee siiqqee ishee fidee dhufee jedhanni tokko kitaaba biraa keessatti immoo tola isaan mana isaa deemee siiqqee ishee fidee dhufee jedha ishee itti butaa isaa itti buta achi inni sadaffaan tola isaan mana jedheetu irraa siqee apostroph yookaan hudhaa immoo kaa'a hudhaa yeroo kaa'u hudha amma immoo siiqqee deemmoo irraa siqee asitti dhiifama iin hin jirtu bakka iidhaa maal ka'a hudhaa ka'a kun immoo akkaataa biraati akkaataan sadaffaan tola isaan asitti immoo mana isaa hidhee itti butee garuu hudhaa kaa'a asitti immoo irrumaa buteeyyuu iis hin qabdu keetti kaa'a kitaaba 10 sakatta'een maal argee akkaataa 5 arge kitaaba 100 sakatta'ee akkaataa 50 arguu kan deema waggaa tokko fuuldura BBC naa bilbilee BBC afaan Oromoo naa bilbilee abbaan afaan Oromoo eenyu jedhe na gaafate as keessa jiru ijoollee waan ta'eef dhugaadha abbaan afaan Oromoo eenyu akka ta'e yeroo inni na gaafatu abbaan afaan Oromoo Oromoodha garuu qaama itti gaafatamuuf hin qabu jedheen deebise akkaadaamiin afaan Oromoodhaa hundeeffamuu akka qabu waggaa tokko fuuldura onlaayinii isaanii yoo ilaaltan maqaa koo wajjin jira suni nami biraas nami iddoo biraatii gara nama 3ti kan afgaaffii gaafatan ka'umsa sadaffaan afaan Oromoo kallattii hundaan guddachuu dhabuudha afaan Oromoo akkuma guddachuu eegaletti itti fufe moo danqaan isa mudate jira biirooleen waajjiraaleen Oromiyaa sirnaan afaan Oromootti fayyadamaa jiru afaan dubbii moo kan barreeffamaa ta'ee tajaajilaa jira barreeffamni achii ba'u hagam qulqullina qaba ilaalchi biyyoonni guddatan afaanicha deeggaruuf qaban amma sadarkaa maaliirra jira afaan Oromoo maaf afaan googil ta'uu dadhabee teknooloojiin wal simsiisuu noo maaliif gufate yookaan maaliif ulfaate gaaffii kana deebisuuf akkaadaamii afaan Oromootu jira akkaadaamii afaanii wiirtuu afaan tokko keessatti qoratamuudha akkaadaamii yeroo jedhamu tarii waa'ee barumsaa qofa yaaduun nurra hin jiru beekumsa keessan gad xiqqeessuu miti garuu namoonni baay'een waggaa 10 dura afaan Oromoo saaqxaniitu maaltu dhalateree jedhu waa'ee akkaadaamii afaan Oromoo yeroo kaasu kanaaf addunyaa kanarratti biyyoota afaan ofii guddisan warra akkaadaamii afaanii dhaabbatanidha fakkeenyaaf Jaappaan Jaarman Israa'el fudhachuu dandeenya keessumaa kan Israa'eliin fakkeenya gaarii ta'a jedhee waan hin fudhee kolonii jalaa yeroo gara of danda'utti dhufan keessumaa 1953 akkaadaamii afaanii biroo dhaabbatan yeroo sanaa afaanii biroodhaa baay'ee dagatamee waggaa 500 oliif gatamee kan inni jiru afaanii biroo sadarkaa baduurra yeroo ga'e sanatti akkaadaamii afaanii dhaabbatan maal isaan fayyade jechoota biroo barbaaduun guuranii akka galmeessan isaan gargaare afaan waggaa 500 oliif ukkaanfamee gatamee har'a galmee jechoota Oxfordiin dorgomuu uummachuu danda'ee jira kanaaf akkaadaamiin afaan Oromoodhaa faayidaa guddaa isaaniif kenna
Seenaaf caasaa afaanii biroo qo'atee ga'umsaa barbaachisummaa afaanicha qabu agarsiisuun tajaajila barnootaaf akka isaan oolfatan isaan gargaare. Galmee jechoota afaanichaaf qopheessuu keessatti seerluga sisirreessuu fayyadamaa qubeewwaniif caasaa barreeffamaa murteessuu danda'aniiru jechuudha. Kitaaba akaadaamii afaanii sana keessatti. Egaa waatu jira. Akaadaamii yeroo jennu prescriptioniitu jira. Prescribe gochuutu jira. Describeidhaaf prescribe. Amma afaan Oromoo isaatiin ibsuu fi ajajuu yookaan murteessuu kan jedhuttanii hiike. Prescribe kan jedhu qajeelfama laachuu murteessuu yookaan ajajuu. Akaadaamiin afaanii hin ajaja. Kun akkasa ta'u yoo jedhee hin ajaja. Hin godhamu yoo ta'e seera itti baaseetu seeraan gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf Dabra Zayitiin bishooftuu erga jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa tureera yookaan seeraan murtaa'ee kanaan galmaa'e Dabra Zayit jechuu hin dandeessu jedhee tooratti kan deebisu akaadaamii afaaniiti gaafan ilaalu. Kanaaf describe fi prescribetu jira. Kana keessatti akaadaamii afaan Oromoo mul'ata qaba. Mul'atan kaa'een isinitti agarsiisuuf. Baroota fuula keenya jiran keessatti afaan Oromoo guddisuun afaan hojii gaanfa Afrikaa taasisuudha. Gaanfa Afrikaa. Waan biraa gaaffii keenya sanaa ol jechuudha. Isa sana bira dabarreera. Afaan Oromoo afaan warri Afrikaa gaafa Afrikaa keessa jiraatan itti walii galan gochuu. Ergamii keenya afaan Oromoo irratti qorannoo hojjechuudha. Caasaa barreeffama afaan Oromoo dhaabuudha. Dhaaba qabsiisuudha. Fayyadamaa afaanichaa Oromiyaa keessatti lafa qabsiisuudha. Utuu asii lafa hin qabsiisin nama biraa gaafachuu hin dandeenyu waan ta'eef. Fayyadamaa afaanichaa Oromiyaa keessatti erga lafa qabsiifne booda afaan keenya kana gara saayinsii fi teekinooloojiitti guddisuudha. Moosaajii yookaan sooftiweerii afaan Oromoo qopheessuu. Galmee jechootaa qopheessuun sana keessatti dhimma waaltina akka waliigalaatti barreeffama irratti maal irratti waanuma dhaaba qabate tokko irratti hojjechuudha jechuudha. Waan Dooktara Lamoon Sila jedhan nan hirmaadhaanis waaltina irratti afaan Oromoo rakkoon qabu. Booranaaf Wallagga waliigaluu waan danda'uuf. Sana miti akka waliigalaatti garuu barreeffamoota iddoo afaan biraa keessaa dhufan dhimmoota adda addaatiin jechoota gara Oromootti seenan waalteffachuu danda'uu fi galmee jechoota hojjechuun sanaaf bu'aa waan qabuuf. Kaayyoo afaan Oromoo keessumaa sagalee jecha hima seelluga caasaa barreeffamaa adda addaa keessa qorachuun rakkoolee mul'atan furuudhaaf. Afaan Oromoo afaan saayinsii fi teekinooloojii akka ta'u taasisuu kun warruma sila kaasaa ture waan ta'eef biran darbaa. Barbaachisummaan isaa inni guddaa fi inni jalqabaa afaan Oromoo giddugala tokkorraa akka hoogganamu gochuudha. Egaa amma iddoo lamatti qoodeera. Duraan isa walakkeessa Oromiyaatti dhaabbatu kan hojjedhee erga Yuunivarsiitii Wallaggaa dhimma kana fudhatee hojii kana eegale immoo karaa kanaan maal goona kan jedhuuf amma akaadaamiin giddugaleessa Oromiyaatti dhaabbatu akaadaamii akka waliigalaatti Oromiyaa irratti caasaa tokko qabatee dhaabbachuu qaba akka yaada jedhu qaba. Egaa akaadaamii afaan birootii fi ministeera barnootaatu bane yookaan akaadaamiin afaan biroo ministeera barnootaa isaanii jalatti dhaabbate. Ministeera barnootaa keenya jalatti garuu akaadaamii afaan Oromoo dhaabuu hin dandeenyu. Kanaaf eenyu nuuf dhaabu. Akka yaada kennutti amma irratti mari'annaa isa giddugaleessaa sana mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti akka dhaabatu gochuudha. Ammaaf balballuun ni cufaadha inni. Garuu amma addanatti isa jalqabna. Gaafa balballi banamu immoo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanaa itti gaafatamummaa akka fudhatu goona. Isa jalatti boordii qabatee boordiin kun daayirektera olaanaan akka hoogganamu daayirektera kana jalatti qajeelfama adda addaa kan yookaan qajeeltota bulchiinsaa fi faayinaansii akkuma kan bulchiinsa kan biraatti itti fufa inni rakkina qabu walumaa gala caasaa biiroo kanaa kan qabu inni kunis qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee akaadaamiin kun wiirtuu gurguddoo sadii qaba. Isa kanaaf hin fiigaa jira. Wiirtuu qo'annootu jira. Wiirtuu gulaallii fi calalliif gulaalliitu jira. Wiirtuu mirkaneessituutu jira. Giddugalli qorannoo yookaan wiirtuun qorannoo hojii gurguddoo afur hojjeta. Qorannoo caaslugaa afaan Oromoo irratti safaan sila jechaa turanii seerlugaa yookaan walumaa gala lingwistiksikaalii waan jiru qorataa kan afaanii jechuudha. Qorannoo loogaa afaan Oromoo waa'ee loogaa akka waliigalaatti qorata. Waa'ee waltinaa irratti hojjeta. Qophii galmee jechootaa kutaa kana keessatti arganna.
kutaa ittaanu keessatti wiirtuu calallii fi gulaallii keessatti hojiilee garasitti hojjetamantu dhufee gulaalama keessatti warri ibiruudhaa kompiitara teessisuudha isaaniif kompiitara kutaa kompiitara jedhu keenya immoo kompiitarumaan barreessuu nama yeroo kanatti waan jiruuf rakkinan qabu kutaa kompiitaraa caalaa kutaa gulaallii akka ta'utti murteesse jechuudha. Caasaa kana garuu kanuma isaanii irraan fudhadhee wiirtuu mirkaneessituu jira. Wiirtuu mirkaneessituu immoo hojiilee amma yoonaatti hojjetaman sana gadi baasee miidiyaa waamee qaama barbaachisu waameetu ajaja dabarsaa jechuudha. Prescription isa jennu sana akkas haa ta'u jedhee murteesse. Amma egaa asitti yuunivarsiitiin keenya qorachuu danda'a. Qoratee garuu qaama kennuu qabaachuu danda'a. Fulcha yaada qaama kennuu qaba. Amma danatti giddugalli akaadaamii Hayilee Fidaadhaa afaan Oromoo Hayilee Fidaa yeroo dhaabbatu rakkoo jiru qoratee kennuufii danda'a. Garuu prescribe gochuu danda'a olaata. Isa kana amariyaan prescribe gochuu hin danda'u qorachuu garuu danda'a. Akaadaamiin afaan Oromoo Hayilee Fidaa dhaabbatee hojjechuu danda'a. Wanti isa rakkisu hin jiru caasaan hundi kunooti waan amma jenne hunda qaba garuu kutaa isa sadaffaa sana mirkaneessuu kan jedhu yuunivarsiitiin kun hin danda'u waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa sana fudhachuu qaba. Caasaan isaa kana fakkaata. Mootummaa jira, miidiyaa jira, uummatatu jira. Kana sadaniif wiirtuu mirkaneessituutu ibsa kenna. Prescriptionii ishee jettu sana agarsiisuuf asitti jechuudha. Caasaan isaa bifuma suma sila jedhe loogoodha. Loogoonni waggaa fuuldura hojjetamuu jalqabe. Yeroo ani mootummaa naannoo Oromiyaaf jedhee xalaa barreessu ogeessonni sadii immoo yoo dhuguma mootummaan hin fudhata ta'eef loogoo kunoo qopheessine jedhanii as baasan. Loogoon tokko kana fakkaata. Loogoon tokko kana fakkaata. Loogoon biraan kana. Kanaaf dhumarratti yuunivarsiitiin Wallaggaa asitti akaadaamii Hayilee Fidaa hundeessaa. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawwaa Haramaayaa fi Odaa Bultuum akaadaamii afaan Oromoo Sheek Mahammad Rashaad Abubakar Muusaa Sheek Bakrii Sapaaloo hundeessaa. Yuunivarsiitiin Salaalee akaadaamii afaan Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu hundeessaa. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu akaadaamii afaan Oromoo Waaqoo Guutuu hundeessaa. Yuunivarsiitii Dambilolloo akaadaamii afaan Oromoo Liiqaa Dingiliin hundeessaa. Nu waltaanaan wanti hin taane hin jiru horaa bula. Simpooziyemicha irratti koriin akaadaamicha hordofu hundaa'eera. Piroojeektii akaadaamichaa qoratee qorannoo kan dhiyeesse barsiisaa Fedhasaa Taaddasaa fi hayyuuwwan dubbii ijoo fi dhiyeessii adda addaa dhiyeessaniif beekamtii kennuun simpooziyemichi goolabameera.